jaalatamtoota hojjettoota fi maamiltoota keenya fageenya hawaasummaa eeguu fi harka keessan yeroo yeroodhaan dhiqachuudhaan duula to'annaa vaayirasii koronaa irratti gaggeeffamu irratti itti gaafatama keessan bahadhaa. Kanneen fi of eeggannoolee biroollee gochuudhaan mataa keessan, maatii keessanii fi walumaagalatti hawaasa keenya saaxilama vaayirasii kanaatirraa eegaa. Hojjettoonni keenya akkuma pirezidaantiin baankiin keenya obbo Tafarii kaasanitti vaayirasiin kun addunyaa keenya keessatti yeroo ammaa baay'ee tamsa'aa jira. Kanumarra kan ka'e jeequmsa hawaasummaa fi diinagdee uumaa jira. Haa ta'utii gara biyya keenyaa yeroo ammaatti reefuu galaa waan jiruuf biyyoota rakkoo kana keessa darbanirraa muuxannoo fudhachuudhaan maal gochuu akka nurra jiru viidiyoo gabaabaan kun qophaa'eera. Viidiyoon gabaabaan kun of eeggannoo akkamii taasisuu akka nurra jiru ibsa gabaabaa kan kennu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan of eeggannoo gochuu kan nurra jiru keessa isaan murteessaa ta'an maali jennee yaallu tokkoffaa harka keenya hamma danda'ametti yeroo yeroodhaan dhiqachuu odoo dandeenyedha. Kanuma wajjin wal qabatee akkuma beektan Finfinnee keessatti bakka namoonni baay'atanitti leetirii hamma 1,000 qabuu danda'u rootoo bakka bakkatti keenyarra isuma wajjin wal qabatee baankoo dameewwan keenya irratti bakka garaagaraa akkasumatti maamiltoonni keenya fi hojjettoonni keenya dhiqatanii akka seenan haalli mijateera. Haaluma kanaan rakkoo toora san mudachaa jiru maalinni namoonni harka isaanii dhiqachuu malee fagaatanii hiriira qabachuu akka isaan irra jiru hin hubanne. Kanaafuu hamma achi erga viidiyoo kana ilaaltan booda haala akkamiitiin hiriira qabachuu nurra jiran jedhu sun laaluu nurra jira jechuudha. Kan wajjin kan wal qabate walirra faffagaachuu kun yookiin walirra sissiiquun kun fala guddaa ta'e kan kaa'amedha. Haaluma kanaan oguma harka keenya dhiqachuu qofa odoo hin ta'in yeroo nama wajjin haasofnu, yeroo hojjannu, yeroo nyaata nyaannu, yeroo karaarra deemnus fi kan fakkaatan hojiiwwan akkana kana wajjin kan wal qabatan fakkaatan wajjin walirra faffagaachuu, walirra sissiiquun dirqama hin ta'a jechuudha. Kanaafuu kun akka of eeggannoo murteessaa jedhamee kan yaadamudha. Karaa biraatiin sochii barbaachisaa kan hin taane gochuurraa dhiisuudha. Kun maal inni fakkeenyaaf kanaan dura yaa'u dhibeen kun odoo hin dhufiin sochiin keenya daangaan qabu bakka barbaannee hin deemneyyuu hamma garuu haalli jiru kun waan nuuf hin eeyyamneef kana hubachuudhaan sochii keenya odoo dhaabuu dandeenye yookiin odoo murteessuu odoo dandeenye odoo daangeessuu dandeenye jennee yaadna. Kana wajjin sochii keenya wajjin qofa odoo hin ta'in sochiiwwan harka keenya, sochiiwwan qaama keenya kan wajjin kan wal qabatanii ta'a. Fakkeenyaaf fuula keenya tuquu, gurra keenya tuquu, ija keenya tuquu, afaan keenya tuquu, harkaan sochii akkanaa kana konshees taane odoo hir'isuu odoo dandeenye. Akkasumas immoo yeroo yeroodhaan seensitaayizarii kan yeroo yeroodhaan odoo harka keenya irratti goone haala akkanaatiin odoo kiliin odoo goone gaarii ta'a jennee yaadna. Karaa biraatiin meeshaalee qulqullinaan fayyadamuu, meeshaalee itti fayyadamnu qulqullina qabuun akka odoo fayyadamuu odoo dandeenye an jedhu haala akkasii qabna. Gama biraatiin
dhibee kan ittisuuf gargaarsa namootaa fi fedhii fi kaka'umsa agarsiisuun murteessaadha. Kana keessatti akka miidiyaattis, akka dhaabbata eegumsa fayyaattis, akka dhaabbata keenyattis waan gaggaafataman akka goonuu kan gaafatamnu hojiirra akka oolchuu dandeenyu fedhii fi kaka'umsa akkasii odoo horanne odoo qabaanne kan jedhu dhaamsa biraati. Akkuma beekamu dhibeen kun dhibee laayyoo miti. Kanaafuu dhibee kana yeroo dhafu akka hin daganne akkasumas balaa hamaa waan qaqqabsiisuuf waan fiduuf maatii keenya naannoo keenya hojjettoota nu wajjin hojjetan akkasumas ofii keenyaaf dammaqina guddaadhaan akka dhibee kanarraa of ittisnu erga dabarsuu barbaanna. Gama biraatiin odeeffannoo fi gorsawwan ogeessa fayyaarraa fi miidiyaarra kan darban karaa keessaniifis sirriitti hubatamanii sirriitti understand godhamanii hojiirra ooluu akka danda'an isinirraa in eegama jechuudha. Hojjettoonni keenya boqonnaarra jirtan yookiin gara boqonnaa kan baatan sochii keessan odoo daangeessitan ammas boqonnaarra ogaa baatan gara biraa odoo deemuu baatan manatti odoo yeroo keessan baay'ee mana keessatti odoo dabarsitan kunis fala biraati jedhamee yaadama. Ambiraa of eeggannoo hunda qabeessa ta'e hojiirra oolchuu hunda qabeessa ta'e yommuu jennu hojiin kun yookiin ofirra ittisuun kun wajjira keenya keessatti damee keenya keessatti qofa kan daanga'u miti. Manattis hoggaa deemnu namoota wajjinis hoggaa wal arginu bakka adda adda hoggaa namoota wajjin wal arginu haala kanaan hubannoo wal fakkaata ta'e akkasumas hojii wal fakkaata ta'e hojjechuu kan nurra jiru waan ta'uuf haala kanaan hubachuu nurra jira. Gama biraatiin rifaatuu hin barbaachisu akkasumas immoo wanni kun yookiin rakkoon kun homaan fuudhu jennee irraanfachuu fi olola adda addaa fudhatamne balaan kun biyya keessatti hin jiru, balaan kun nama hin qabu, balaan kun nama gurraacha hin qabu waan jedhu sanirra of bilisa goone odoo of eeggannoo cimaa goone jennee ergaa kanas hin dabarsina. Hojjettoonni keenyas ta'ee maamiltoonni keenya wal tuttuqiinsa maallaqa wajjin kan qabate hambisuudhaaf tajaajiloota e-baankingii keenya odoo fayyadamne kaanis isa akka fayyadamu taasisne gaarii ta'a. Gama biraatiin qulqullina wajjira keenya wajjin kan wal qabatu yeroo baay'ee akkuma beeknu lafa keenya fi akkasumas teessoo keenya isaan isaantu qulqullaa amma garuu dabalataanis harka kan itti qabannu yeroo baay'ee harka keenyan kan qabannu fakkeenyaaf fodda keenya balbala keenya akkasumas meeshaalee harka keenya wajjin walitti dhufeenya cimaa qaban isaanis akka qulqullaa'an haala akkasiitiin of eeggannoo cimaadhaan odoo qulqullaa'an jennee yaada dabarsina. Nyaataa fi dhugaatii keenya hamma humni heeyyameetti mana keenya fuunee odoo fayyadamne filatama. Kanaafuu mana keenyarraa bishaanis ta'e nyaata odoo fuunee gaariidha jennee yaadna. Balaa kana wajjin wal qabatee koreen hatattamaa sadarkaa olaanaa baankii keenyatti dhaabbateera. Koreen kun haala yeroo kana wajjin kan wal qabate haala vaayirasii kana wajjin kan wal qabate xiinxaaluudhaan waan godhamuu irra jiru kallattii kan kaa'udha. Akkasumas naqataalee barbaachisoo ta'an kan akka gwaantifaa kan akka alkoolifaa kan kana wajjin wal qabatee loojistikii barbaachisaa ta'e dhiyeessuudhaan rakkoowwan mudachuu danda'u proactively xiinxalee yaada kan kaa'u waan ta'eef koree kana wajjin
sirriitti hojjechuun koree kana wajjin hojjettoonnis ta'an gaggeessitoonni baankii keenya kan hordofuudhaan hojiirra akka oolchinu in ibsina. Hunda caalaa miidiyaa adda addaa irraa akkasumas hooggantoota fayyaa irraa mootummaa irraa gorsa kennamu akkuma silaa duraan kaasisan dhaga'uu qofa odoo hin ta'in hojiirra oolchuudhaan maatii keenya, jaarmiyaa keenya, biyya keenya fi addunyaa tana irratti balaa uumame kan tokkummaadhaan hambisuudhaaf shoorri keenya shoora olaanaa waan ta'eef kan hubachuudhaan hojjettoonni keenya hojiirra akka oolchitan kabajaan isin gaafanna. Oromoon waa ogaa dubbatu ima maaka. Mammaaksi Oromoo mammaaku keessa tokko maal jedhama baraa fi furguggee gal jedhanii dabarsuu jedha. Maal jechuufi barri nutti hammaateera, barri hammaateera. Kanaafuu nuti immoo akka nama waan godhamu nurra jiru, waan nurraa eeggamu, waa hunda goonee bara kana gal jennee odoo dabarsinee gaariidha kan jedhu ergaa dabarsuu barbaada. Akkuma waliigalaa nagaan tura. Waaqni biyya teenya fi dhaabbata keenya nuuf haa eegu. Galatooma.